الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين على آله وأصحابه أجمعين وبعد. بوطن نور السنة جرمت في جرة بوطن مقالا سكر أنا سكرنو وننجن جمع كينيا نرقى مراني akkuma madrasaa hedduu masaajida hedduu waliin ijaaruu jirrutti bootaan kun jamaatti nu jalaa dhiphate yeroo rooba keessatti salaatuutti jirra yeroo qabbanaa kun akkasumatti lafti kun caffee keessa jirra kana qofallee miti sagaleen nu rakkisee bootaan itti qaraamu hin jiru guyyaa laachi teenye qaraanaa bootaan akka malee waan rakkisee jiruuf rabbi sanarraa jaallatu jamaan keenya nu dhageessanu ganna kana keessa akka dandeessanii qorqorroo lamas haa ta'u kudhanis haa ta'u shanis haa ta'u jamaan keenya muslimaa ka biyya keessaa biyya alaa iddoo jirtanitti jamaan nu dhagaa jirtanu itti nu hirmaadha gara gadii kanatti qorqorroo wayiitti ijaaramaa jira qorqorroo kana jala isaa nu naannessaa gubbaa isaa buufachuutti jirra jala isaas nu naannessaa jala isaa kanas immoo rabbi isin haa gargaaru akka tolfamuu fi nu jabaadhaa isiniin jenna. Fuulduratti waamicha isinitti dabarfannu muhaabaraa guddaa goonee biyya keessaa biyya alaatti madrasaa bootaa qalabaan ilmi kun ta'anii maaddiidhaan baafatan ijaaruudhaaf karoora birbaarfatti qabnee jirra. Nu jabaadhaa isiniin jenna. Agumammoo jarraa sana geenyutti inshaallah yoo rabbiin jedhe bootaan itti qaraamu bootaan ta'amu waan rakkisee fi qorqorroo kudhanis haa ta'u shanis haa ta'u lamas haa ta'u ilmiidhaaf qura'aanaaf hadiisaaf gaaddisa taasisaniin jenna guyyaa qiyaamaadhaa gaaddisa qura'aanaa gaaddisa arshii rabbi isin haa dhaabu ummanni keenya madrasaa kana biraa hin dhaabbanna jettanii yaada qabdan martunu kan gaafataa jirtanus ka gaafachuudhaa deemtanus akkaawuntiin markaza kana markaz nuura sunna ka jedhamu jamaa bootaa hedduu dhufanii asitti baratuutti jiranuuf gaaddisa bootaa jarri ta'anii qara'aan ijaaruutti jirra akkaawuntiin saadhaa markaza kana 1,167 66 53 78 torba kanaani akka dandeessaniin bira dhaabbadhaa isiniin jenna rabbi isinirraa haa jaallatu jazaakumullahu khairan. Assalaamu alaikum.